Silanjiru fiyyuu maaliif nagattee bishaanitti nagatteetu waan akkanaa kana hojjetta deebisinaa dawwal jedhee barreessas ergeefin ture barreecha fi jechuudha namatu barreechee naa ergee fi ani barumsan qabu waan akkanaa kana ishiin naan deebisne achumaan cijjettee gaafa guyyaa aduuroo kalee malee dheengaddatti hawanyuu jedhu bakka obboleettiin kee biyya lafaarraa boqottee reeffi ishiin dhufa beetasaba keetii dawwalii fitoo in dhufa namni bira nama tajjeese abdii ajjeese jechaa jiru abdii hin beeku jedhin abdii nan beeka jedhi malee abdii hin beeku jennaan reeffi ishii dhufuu hin danda'u ji'a jaarree taa'uu danda'a waggaarree taa'uu danda'a wayin immoo achumattuu awwaaluu danda'ama naan jedhe maaliif immoo reeffi ishii akka cufu maalan barbaade garuu hin nyaadhu obboleettii koo kan ilmoo ishii dhaltee ilmoo ishii laalu ijaarrattee mana ishii laalu bakka yogguman gad biyyarree deeme boolla ishii sanan laala bakka bootaa ishinitti awwaalamte san garaan na jabaata kanan jedhuufi malee odoo bakka barbaadetti awwaalamte obboleettiin koo kun hin argadhu wal jettee too nan argitu ani ishii arguu hin danda'u. Ishi kana barbaadeni bakka ishii bakka waan ati jette nan dhagaa bakka ishii reeffa ishii bichaa naa fidi nama biraa jala silkiin kaasu hundumaan dhaga'u jedhee har'a abbaan koo kalee guyyaa kalee ganama sa'a lamatti manaa ba'ee galgala sa'a 12tti kotteedhaniin bakka danda'ameef taaskii yaabbatee bakka immoo birriin itti hanqate immoo kotteedhan deemee na bira ga'ee haati kiyya immoo birishiinii taatee ammoo xaxarii qabdi jedhamee as xuquraan bassaa miti kaatita 12tti naa barreessanii birrii baay'ee na gaafatanii haadha koos mana marfee kanan geessine haati koos sabala geessatan jira torbee lama dirasii na bira teessee Addis Ababaa keessatti na bira teessee na biraa gad deebite haati koo hin dhibamti haadha kootitti du'a kana kalee dhageesse haati koo amma du'a irraatti lafaan of qaxaqqaxxi kanaa jechan bakka waan abdiin naan jedhe ishii jedheen. Okay, kanaaf iyyuu wannan ani balleesse ishii anan jedheem kana sinii uummanni Oromoo mara dhiifama naa godhaa fi bira naaf darbaa wannan ani kana jedheef jechuudha. Abshir. Abdiin mucattiin jaalallee kooti siin jedhe. Jaalallee koo naan hin jenne haadha manaa kiyyaan goddanyaadha goddanyaatiyya waliin hojjanna sila ta'eef guyyaa hojjatte riftii ishii na biratti baati. Inna maallaqni ishii haadha manaa koo bira ol keewwachaa turte maallan namni ta'e na bira hin jira uffanni ishii na bira hin jira anis kaasafiin ture bilbilli ishii kun maaliif si bira dhufe akkamitti bilbilli ishii kun waan si bira dhufe bilbilli ishii na bira jira waggaa duutu jedhee gaafannaani madaam biratti duute madaam ta'e wanna isaa hin beekamne garuu siin dawwalaa amma borga nama siifan dawwalaa ammaa fi nam tokko jala silkiin kaasin jedhee kalee galgala naa dawwalee ture biraa galee ani kaza achumaan gara mana kiyyaa deebi'ee galee as sululta hoolee sulultaas wanumaan argadhe furmaa argadhe gara mana kiyyaa si deemee si galee kaza faazariin kalee lafa sa'aat galgala keessa sa'a lamaan na bira ga'ee bakka danda'ameef taaskiyyaa pataa bakka dadhabetti immoo kotteedhaan hin deemaa na bira ga'ee kaza isaanis immoo waanuma akkanaa kana jedheeni akkana sin abdiin beeku jennaa micayyoo kan argachuu hunda inni bakka hin barbaaduyyuu micayyoon kootis naan galtu ani ittiinis walii gaddeeme lafa lafee wanna numnan ittiin irraa fudhadhuufis hin qabu dhiira tokko ilmoo dhiiraa firee dhiiraa guddaa tokko qabee hin qabu mucaa obboleessi keenya waggaa 17 qabna xiqqaadha macarra malee ani wanna numnan ittiin ishii argadhus hin qabu gumaashiis immoo waaqayyo naafaa barbaadu malee ani abalu tajjeese jechuun barbaadu yaa ilma koo reeffi ishii bichaan akka gara Itoophiyaarra naa galu jedhee abbaan koos boo'e amma aduu har'aatitti bakka walii gadi deemna beeksisni keenya asii biyyaa bo'aa jira asii rakkachaa jirra kanan jechuu barbaada malee ani reeffumti ishii erga sin akkana ta'e ani silkii abdii arraan kaasee hin kaasu. Okay, obboleettii koo gaaffii tokko sii qabadhiifama abbaan dhufanii tiktokii taasaan turanii guddata. Okay, isheetu irfoonitti fayyadamaa jira maal jettanii? Abbaan dheengadda dhufanii nure abdii taasaa turanii. Oromoo baga dhageessanii amanaa isinitti ta'u waan kana. Siifan abbaan dheengadda dhufee. Silkii dogoggoraan qabatte taaka gammachuu. Oromoodhaaf barii godhigaa. 21 duwwaa tokko 58 walanii isa gaafadhaa. Yaa abbaan barkaleessa sa'aatii lamatti dhufe an hordofaa ture siifan. Kanaafuu namni miidiyaa abbaa miti jechuudha. Galee jira isaanii dhagahaa maal abbaa keessatti natti bilbiltu ilmaan shukuree natti bilbilinaa warra Dubaay. Oo isinitti hima abbaani rashu abbaan ka dhufe
galgala sa'aatii lamaaf uumamatti. Baatirii nu jalaa cufamee sa'aatii wacaa kana qoyya anatu gaafata. Dhaggeeffadhu obboleettii koo abbaan kee kaleessa guyyaa bakka itti dhiyaatte kanatti mana abdiitti dhufaniiru. Abbaa biraallee bitee jira jechuudha. Mee qoy siifi yerratti Beeksisuun dawwalame. barbaada bari siifan. Qoomee tasgabbaa fachaanii torkiin irratti qabeera isaan haasaa deebiin. Siifan akkam oltaan ganni. Noor falmattu. Mee qoyya gaaffiin baay'isina. An dhiifama naa godhaa malee gaaffiin baay'isina. Nam takka qofti. Gaaffii miti bar siifan gaaffii hin qabnu nuti waan tokko qofa dubbadhu. Falmattu dhiifama okke dhiifama lubbuuti yanaa rakkisu rakkatu. Nuti imbaasii jirra mucaan inni shakkitan sunis dhiyaatee jira waan ta'eef yaa Oromoo amma waan tokko adda baafattanitti maaloo uumaa tokko murteessina ammaaf. Daqiiqaa muraasa qofa nu eegaasin. Obboleettiin kana dhaqan bilbila nama tokko hin kaasin kan jedheen nuyi irratti daawwallee jenna irraan akka ishii nama dubbachaa jirtuu fi kan nuti namni 11 teenyetti dubbanne samaa'iif midiriidha. Tokkoo miti walitti iyyuu hin dhufu. Waan abdii dhufeedha dhaggeeffadhu falmattu waan abdii kaleessa dheengadda jedhe dubbataa jirtu malee waa'ee dhiisi kan abdii dhiisi kan nama hammatti dubbadhe no kan kiyya siyaasaa rabar kan nuti namni 10 teenyaa hammatti dubbanne koo kan biraadha. Muchatti gastii muchatti. Kanaafiyyuu sin Nuti maal haasofne ree falmattu nuti Tole obboleettaa falmattuuti tole dhiisaa jarana waan isin dubbachuu dadhabde siifan isin ammallee dukkaneessee jira ganni. Falmattu jirtanii? Yarcaanii jiru. Meenyuta riippoortii godhaa jiruuti. Riippoortii godhaa jiru waqqa. Zeemee qarcaasee uummata kana. Bareechaa tab godhaa. Mee nama gashinaa al tokko tab godhaa. Tab godhaa. Meetuma namni galee innaa sirra gallu namni oree dhaggeeffata malee tab bin. sinitti mul'achaa jira siifan naanna guddisi. Kottu kunoo laali gammeen faasiin jiru haduun aduu sitti hin fakkaatin. Hin beeknaa bardammatiyya. Maal balleessine ree nuti? Jaratti mucattiin dhuftee? Siifan Wayyee. waa tokko si gaafadhu obboleetti kiyya. Amma kan naan galleeni as gubbaarratti amma wanti deemamaa jiru maal tureeyyuu? Akkam? Akkam maal ture? Na dhagaan jirtanii? Hin dhagaa. Daatan seera. Seeni keessa. Hin seenu qaadisa. Daatan kale uzii. Hojjetaan jiru. Waa saamaa jira? Dhugaa barbaadaa jirtu miti. Dhiiwwan dhageessaa jirtani. Dhugaanii amma ammaatti waaqaa fi daqiiqaa muraasaa boodatti nu bira jiraani. Kanaafuu oduu abbaa argitan dhageeffatina. Hundi keenya isin mara teessanii jirtu nuti aduu keessa gubachaa asii fachi walii galee deemaa xumuraa jirra. Daqiiqaa muraasa nu eegaa ajandaa yoo barbaadan immoo ajandaa barbaadaan nu jedha nu dhaggeeffadha daqiiqaa muraasa nu eegaa gubachaa jira nuti asirratti gubachaa jirraani. Adaraa keessa nu dhaggeeffadha. Haa ta'u. Salaamu alaikum. Dhageessanii nu dhaggeeffadha adaraa keessan daqiiqaa muraasa nu eegaa. As keessa jirraanitti waan jiru dhugaa jiru sinitti himnaani. Gaafa dhufne sinaasuuf sinnaani. Jaras akkasumas hin firiinaa. Laayivirratti firiinaa. Bakka nu dhaggeeffadha daqiiqaa muraasa dhaggeeffadha ijoollee nuti as keessa jirra. Nuti olii galee deemaa hojjetan deemaa jira olii galee deemaa jirra. Ajandaa yoo barbaadan malee bakka kun tiikinu kan nu eegaa sin eegaa bakka waa'ee bira dhiisaa bakka nu eegaa bakka. Gastuma kana yoo cufan maal ta'a? Maaf cufna. Gastuma kana yoo saayifun yoo cufte maal ta'a? Maaliif? Siifan, please gastuma kana yoo cufte maal ta'a? Tumtuma kan kee maadha bakka gana kaleessa irraa sanitti namatti nu ergitan miti kan walii gad deemaa irra haduu hin jenne maal hin jenne hundumtu keenya yoo kan iddoo kanatti inuma deemaa jirra gastuma kana yoo cufte maal ta'a tumtu? Moo waan biraa bakka yoo ajandaa barbaadan nu jedha dhugaa barbaadan immoo tan bakka nu dhaggeeffadha dhugaa. Qoy gastiin cufamu maaf barbaaddan si miidiyaa irratti dhufe miti jarattiin dhufu. Eeshi banamee maal hojjetan eeshi? Bantanii maal hojjettu nu too sinitti himnee nu dhaggeeffachaa dhugaa eegaa jirraati dhugaa sinitti himuudhaaf qophoofne jiraati. Edda ganama bantanii maatii fidanii gargaarsa miti amma waa'ee gargaarsaa miti waa'ee dhugaati kan barbaadnu.
Dhugaasinitti himna bakka ijoollee kana hojii Dhumaatiin dhufuu keenya dhabaate dhiibnee uummanni kun hin beeku bargammee komiira keessaa bahe dhugaa qabdanii dadhabdanii jirtu dhiifamu. nuti amma miira keessa jiru barreessi nu dhaggeeffadhaa jenne garuu kanas toofamaa jiru kan biraa kanaasaa'u kan biraatiin nuti soba miti kan dhugaa waan barbaanne qulqullina waan barbaanne qulqulluudha isinitti deemaa jira dhufaa jira uummatatti gabbaasaa jirraani. Ayyee naasofnu bakka maatii waa takka hin finnu mana akkasitti baneen taa'ee isin eeggadhaaf shirri. Naa tokko naasofnu naamani. Kaste ilaali. Siifan. Abshira goota Gaste koo. cufaa jechuun kan keenya ilaali. Gaste cufaa jechuun keenya irraa bahe cufii bahii miti bakka ajandaa kana dhaabadha bakka ajandaa gargaarsatis ajandaa naamuna kana dhaabadha malee gaste cufii bahii isin jechaan jiru mulu. Ajandaa kana dhiisi bakka ajandaa kana dhiisa. Nuti koo reeffi dhaggeeffadhu waan nuun jedhame. Reeffi ijoollee aggadamee jira jennaan fatuuqoo falmattu. Ijoollee kanatti reeffi akka jara falmattuutti hin kennamne aggadamee jira jennaan iyyuu hiigalee. Maaltu aggadame? Akkasii miti siifoo sin nu gaafadhaa. Reeffi mucayyoos waan aggadame hin qabu. Namni reeffa mucayyoo fudhachuu dhaqes hin jiru. Imbaasiirraas wanti xumurame hin jiru. Wanti achirra haasa'amu wanta jiru samaa hin midiriidha siifan. Amma nuti dhufnee isinitti nutti uumaa tokko dhiisaa kan namni isiniin jedhu. Nu gaafadhaa nutti daawwala. Ayyee sin eennaa beenaa rakkoo bakka maatii sin qunnamne. Achuma jirra eessatti deemnaa nuti Achuma jirra barri. Aduun nu nyaachaa jira kan iddoo sanitti. Galatoomaadha. Isinis rabbii isin haa gargaaru. Garuu wannummaan siifan fa'aa akkasirra taa'anii godhaa jiran nu gargaaraa jenneetuma. Kanaafuu rabbiin isinis haa gargaaru itti fufaa dhugaan isin bira jira. Ifi rabbi bira jira. Dhugumaas baasnaan akkasuma barbaadan malee ajandaa miti dhugaa rabbi ana bira halkanirraa sa'aatii 4 fi walakkaadha 5 ta'u jira. Bariisa hin rafne guyyaa meeqa akkuma keessanitti aaraa jirra. Galatoomaadha. Itti nuuf fufaa isiniin jenna waan biraa ka jennu hin jiru. Gaafii fi deebisaa otoo hin taane. Obboleettiin deebiini obboleettiin ta'e hin galtu obboleettii tiyya wanni si gaddisiisu tokko hin jiru wanni si boochisu tokko hin jiru nuti hidhadhu too jabaadhu ati jabaadhu nuti hawaasni Oromoo si bukkee jirra ishee nuti si duuba jirra. Akkasiin itti Guyyaa afuriif akka ishii baasuuf dharrii godhamnee maraachaa jirra guyyaa afurarra erga dooshii dhageenye ciisnee iyyaa jirra sirraa akka obboleettii tanaa baasuuf si duuba jirra nuti waan hundaanuu si duuba jirra. Waan barbaachisu hundaanuu si duuba jirra. Siigalee jabaadhu ati. Jabaadhu intala akkana jirtu. reeffa obboleettii keetii nuti sii gashaa iyyaadin garuu wukkilinnaa abbaan kee obboleessi kee eessumni kee wukkilinnaa nama takkan kennin ijoollee tuulamaa malee. Siigalee garuu Hunduu namni danda'u hin jiru. Wanta Waan ta'e malee namni irra deebi'amee koolatti nama tokko hin barbaadu. Abbaan kootis kunoo na bira jira. goobes. Abbaan kootis na bira jira. Abbaan koo dadhabaadha nama beekumsa akkasii qabu nama Addis Ababaa miti Addis Ababaa ergan galee waggaa 10 kana keessatti anuma kan ishii dhagabbalu anumatti adaraa anumatu hangafa isaaniitii dhiiras ta'e dubartiif ta'e hangafni isaanii anuma kanuma sila ta'e anumatti dhagabbala. Ishoo ati maal goote obboleettiin koo kuni shakkii waan hin qabuuf irra deebi'amee reeffi ishii naaf marammaramee namni akkasii naaf agashu jettee mallatteessitanii kunoo